እሺ ጋይስ ሜሜ በእናታችሁ ወለለ ወለለ ሰምታይን ስንገፈዳ በእናት አኑ ማፍጨዳት ወለለ ሳሚ ሀረሜ ወለለ ሳሚ ቆይ ኢምበሬዳ jedhanitti muuni jana miti yaa jamaa oromtittiidhaan bareedi dhugaa dubbachuu hay angaasi gara biraatti geessanii isa tasaa dhagayina toona abboleetti qulqullu anni qoose barawwata koomenti tasgabbaa malee suma dhugumaa gootani anni barme biiftuu waliin ooltanii ambiseen sarbiyaa waama sarbiyaan eenyu waama raajii qaba baruume achi koomenti maqaasaa bichaa maal keessaa uummanni wallaan ambiseen nama biraa qabatee jira gaayis Doktor atis biqiltuu dhugaa shakkamuu eegalteetta waan isaan beekummanne doktor jedhaara jalatti. Akka ta'e sitti himaa qorata. Biqiltuu namaan balleesse. Laa qorata. Ani barmi tokko isaa bakka hin jirretti biqiltuun yoo nama bira faana jiraatti ishiin amma akkoo mirga qabdi baay'ee dhugaa namni ishii jaalachuudhaaf illee mirga qabaa maaliif kaaddan meela guyyaadhuma teessanii kaaddanii. Ati siin kaaddee? Omtuu hariiroon nu gidduu hin jiru. Ana kan amma akkan ilamooni ana amma akkan namni jaallatu ne yemmu ani siidhaaf. Waa erga ofii nyaattu namaan laattu maal jechuudha dubbiin. Maal gabaashii cufta? Asumaan iyyuu warri biqiltuu jettanii keessaan itti dhabuutan amma feesbuukii isiin harka jira hin beektu quba qabdu koosii harka jira walumaa gala moonii nama haadha manaa lama fuudhee fa'i ammas dhiisetu biqiltuu fuunaa jira dhugaa dubbachuuf oromoon harkicitus dumujuutu sacho'aa jetti bara hattuu harkicitus asitti sacho'aa. Ambasini ani simu wadde walalo na walaleessitu sada lamaan godhee walfaan. Amma walaloo wala wanda baate. Taphtaaf godhaati ila sadiin baay'isaa kuma tokko naa kennaan ila kuma sadii ta'an. Walaloo jara lamaani walaloo waliif. Kana dhungachuun jaaladonatti ni argina. Qorataa tasira ammanii ummatu maataan jiraachuu baate namni asii ol jedhu sumaadhiisi. Ansodaataan jira natti ergamee nani dhugaan dhungadhu baran amma gara keessanitti deebi'een jira waan ta'eef asiin dhufammoo yeroo natti dhufu gara kana. Naa olaleessaan kan barbaadaan anna qorata amma namantaan akka ishiin harkaan buuneef immoo waan ofii keetiif jaalattuuf. Sakko akka jireenyi sii baduun barbaadu. Tole. Lammaffaa immoo isii hamma ta'e tokko kaayyoo isii karoora isii waan hin beekuufi nama akkasii kaayyoof karoora qabu yoo ta'e rakkoon qabu. Garuu nama kaayyoof karoora hin qabne nama akkuma nama siin jedhe lama fuudhee sadan isaanii lamaan isaanii iyyuu dhiisee ammas isii kan biraa idaachuu barbaadu immoo abadanii eeyyamu. Utuma siin tole jettee hin ta'u wanti kun. Ini simulfata anyway, jalan awan bos dulu bar. Apa bos guys? Ha, ati ini single cuacanya ceritamu bekokan. Enggak, kawai cerenya kamu, cerenya lumfa kamu. Ini me barakko boleh satu CV ada jeramale si anjuru bajawe. Aku abra. Akasih. Jadi cerabar. Amma nisi lam rifeensi isaas ga'e moluun sun fayyii dhugaa dubbachuu fi natti dawwalaa ole tokko wayi I love you jedha afaan ingiliffaa malee hin barreessu bar natti barreessaa ole keessaa. Wayyoo. Maa jaarsummaa sitti argachuu barbaade moo? Dhugaa dubbachuuf isa waan jaarsa godhanii jaarsummaa ergatan nama gudda bar. Nama baay'ee umrisaa achi gaafa. Angkan gurratti dhagaye kana bisee. Abduuseen ganaa dhuma lalaale akka carraa ta'e ati gaafa siin turreen seen barbaadaan ture beektaa dhaqeen jooyin godhee gale abduuseen ganaa dhuma gaafa biqiltuu argu asuma gorooruma coccobse
dhiisii jennaan maafan dhiise carraa kanaan argadhee moo jedhe. Haadha dhiisii mucayyoon nama qabdi. Ani egaa dubbiin erga asitti natti dhufee natti jabaatu hin barre beektaa akka waa'ee Dooktar Biiftuu kana sin dhageenye ture. Lakki mucaan nama qabdi dhiisee inni loleen harkaa buusiseen. Fidadhee naan dhufee Dooktar Biiftuun annaan as gahu biqiltuun Dooktar Biiftuun dubbiin harkaa jijjiirte. Deebi'ee dhufe in hariine. Dhugaa Dooktar Biiftuun akkam badde diyaana mataana nyaatti jiru natti kaaftanii bara. Maal isheen qoy kan maal gooti ilaalime dhugaa rabbi quba si qabde amma saatii kana eenyu si bira jirame amma waan ajaa'ibaati bara hojii rabbi. Ishiin bakka ciraa jirti. Qubayyuu sin qabdu har'a qubayyuu sin qabdu. Ishiin ilaalime nama dhibame innaa tokko tokko wal gammadinaan jedhaa fooloorshin kiyya akkuma 200 seenee jira. Wow, guys. Kongiraadhaan. Namoonni muraatti waa'ee fuudhaa kaasnaan ani si fuudhatti ani jaarsa barbaaduun dhufni gaasitas. Qorataan namatti hin kennu naman taanitti hedheera. Gabbarsa eenyu bira si biraa dhufu qorata. Gabbarsi hin jiru. Tollis hin jiru garuu gabbarsis hin jiru. Maatii wama xiqqoo si jiramni qoma haadhaa jennaan waa wayii jira. Qoma haadhaa. Malee gabbarri kuma 100 kuma 500 sun hin jiru nu. Nama gaarii haa ta'u bas. Nama maqabu nama gaarii. Nama si jireenya si yaadu jechuudha. Ammeewwan sinni waa gammaa biyya keessan sin hin gaafanne. Jimmaa naan jedhanne biqiltuu fi qorataan Jimmaa Dooktar Biiftuun Arsiidhaan naan jedhani dhuguma. Akkasuma. Akkasuma. Wanti isa beektanidha tokko. Maali gaamanis? Amman dartu. Jechuun anaa fi ati Biiftuu walirraa fagaattanii naan jechuu keetii? Eekaa. Nama rakkoo qabu. Ati bariisaa mana aarurra mana aanutti goran isa jedhu sana fiduufi bar. Ishee ana fuudhinaan jechuuf deemta bar. Lakkaan jecha osoo hin jenni beektannaa tokko. Ani hin beeku gaa beeki. Maal jedhanii mammaaksa tokko beektaa amarri maal jedhanii mammaakan bayi jeyaasuutu warqa indamadaa fi kottaraa jedhu. Bakka dubbiin sii galee kanuma hawaa biraa jechaan jiru. Warqeen harkatti qabatan akkam barruu harkatti lakkaa'amaa jedhan. Innaa gaayis taaptaa godhaa kan mucalisanii teessu. Wanni ati shashiin jechaa jiran warri koomintii. Ambo intala warra shawaati ambo jedhee anu siin jedhe. Guys deemaati ba Dooktar Biiftuutti maa. Dhaqaa Dooktar Biiftuu haamaa fidaa. Akkamiin abbaa manaa akkamitti abbaa manaa nama dhukkubsatee natti fakkaata. Dhugaa jedhe. Jechuun isaa yaalu tafte natti fakkaata silaa kana haalli turte bar. Bikooni qaanfatteeti guys. By the way, walaloo naa walaleessu amma. Taaptaappii godha guys. Nama kuma xiqqaa facaatteessanii moo? Guys. Maal jettanii wanti ani loqoda sin barreessaa jirtan tokko naaf hin galu. Eenyu sababa furguu taame yookiin nama tokko fidaatee haga Dooktar Biiftuun jettu. Biiftuun hawamaa warra sana. Dooktar Biiftuun jireenya ishee irratti murteessaa jirti. Nama aarsaa kaffalaafii jirtu mee akkamitti gattee? Garuu mucattiin moon xiqqoo si wantan as gabbaa'ee fi
nama mucattiin nama dhugaa dubbachuuf yoo isa yuudeemte utuma kilaasii tokko keessa dhiiraa wajjiniin lamaan bulan kilaasii tokko hin jedhe malee algaa tokko hin jedhe nan amana nan shakkisiisu waan isaan beeku. Ani barmee waan namee garaa na nyaattu beektaa qorata. Otoo ishiin akkuma keetti immoo siif yaadde. Sanii barrakkoon wal bira dhufuu didee. Hojiidhuma hojjetu silaan maadhiisine. Garuu asirratti jarjarti malee mooni dhugaa dubbachuu. Amma ishiin si jaalattu eengadda argeera garuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Wajjiniin taphataa turre gaafa niitoorkii si qaqqabaa ture sani. Achi amartii waa'ee qorataa haasofnaa. Deebii immoo walaloo isaa hin bannee dhaggeeffannaa jenneen. Yookiin qaaraa shanyaa jennaan qaaraa shanyaa ta'e. TikTokiin bilbilli kiyya rakkoo uumaa jira. Atti ka'ee akkuma dheengaddaa immoo. Mooni maal jettanii qaara na jalaa nyaachistanii dhugaa qaaraa sana arge baay'ee keessa qonna guggubate asi akka waan nuuf hin nyaate. Jechuun adabbii fudhatteeti kan qaaraa nyaatte kamsii wayya jennaan ani maquma isaa dha'urraa qaaraa nyaachuu naa hoyyette qaaraa aarsaa jaalalaaf kaffalette. Bishaan fidi akkas godhe tole inuma fudhatte adabbii. Ammas isti akkas godhe inuma fudhatte. Mataanuu nan dhaabbadha. Mooni. Wanta nama asiin jedhu yoo adabdu anumaaf jecha jechuudha. Wama xixiqqoo si bishaan fa'aa dhugii waan akkasii adabi. Bishaan burcuqqoo tokko. Wama xixiqqoo. Dhugaa akkas taanaan dhugaan adabu bakka rarra akkas amma sirraa. Hojii amma ishiin si yeroo ilaali waan ishiin si miite hin jiru miti. Wanni akka koomiitti kaastu hin jiru miti. hin deebitin nan agarsiisa nama nan qemmiidhaanii qoy. Okay, bakka inni guddaan waliin illee anis biqiltuunis hidhamaa akka turre bara ishuma bakka ofitti deebisuudha. Miira inaafaa san akka ishiin balleessitu, xiiqii san akka ishiin dhaabduudha malee isin lama walii galtanii jennaan immoo waan gaariidha nama gammachiisa. Inaafaa amma hojjedhaa itti beektaa yeroo inni gadhiifamu xiqqoosi sukkaara itti ka'a yeroo inni gadhiifamu yeroo dhaggeeffatte itti ka'a. Yoo sila naanaasaa jiraatte achuma irratti cuuftee deemti yeroo dhaggeeffatte kaate. Bakka amma naa walaleessaame silaa ishiin hin jirtu miti. Walaloo lamaan keessan akka naa walaleessitan hin barbaada. Odeensiin keenya illee isuma gaafataa haranii beeka walaloo nuufaa walaleessanii. Walaloo nuufaa walaleessanii gaa'isaa walaleessanii. Walaloo walaleessanii gaa'is mucaa gamdashiin uumoon yeroo ismaa. Ishi warri walaloo nuufaa biqiltuu walaleessi. Lakkoofsa. Namni lookamaan biqiltuu na walaleessi. Jedhaaran uummanni guutuun eeyyeen jedhu oh my god. Lakkoofsa tokko. Bakka gaa'is walaloon walaleessaama. Dhugaamti eeyyeen jedhaaranii gaa'is lamaan baay'isa boonasiin kun immoo ijoollee kanallee sappoorti godhaa. Isin immoo giiftiidhaan himannoo gochuu qabdanii. Mana kana bareechuu qabdan. Walaloo nuuf walaloo bassu maal wadaraa rabbi. Annamuma walaloo lakki jedhen arginan. Yes jalqabaa continue jedhaaran. God. Amma walaloo nu jedha. Hussein, thank you baby. Ando walaloo jaalala malee hin qabu kaanu. Ituma kan jaalala sana barbaadu. Isa akkuma innaa kaanii hojjettanitti hojjedha. Reersi godhaame boruun gadhiifaman jenne. Waraabdi bari isa boru yoo gadhiim baay'ee dheeraadha. Isuma kaan. Isa duraamu. Isuma duraa waliin. Isa duraamu. Gaa'i sababa furguuta. Biqiltuu. Ammayyaa baabaa furguuta. Lama taanee hojjenne irra deebinaa fi. Irra deebi'aa.
Sanin barbaada guys sababo Lammaffaa. gaafate guys. Kutaa lammaffaa Namni biraa lama guys. Lammaffaa. Ababoo lamatti kutaa lafaate. Faamilistii fariistii na godhaame. kanuma ta'e. Ababoo lama tafe guys. Kamtu si mijata. Keessa jira yaa Ilaahi. Faamili ababoo lama tafe. Tokko tafe guys tokko shafte. Tokkitti hafsisan. Ayyi. Marakkoon hin jiru. Ruu galatooma hundi keessanu. Jedhaa akka guys uummanni siniigaa jira walaloo walalee isaa Dr. Biftuun hin jirtu. Dabli fayyadama. Telefoon. Amma walaloon nu walaleeffamuu fi qophaa sirriitti guys itti dhaggeeffanname lash jenneetu. Isa lammaffaa jedhaa jiran akka jiran unasi. Guys kamaa walaleessan. Dura hin kennamne lakki. Lammaffaa jedhaa jiru ana birallee nama barreessaaran isa lammaffaa dhaaran beesumaa isa lammaffaa akka jedhaaran. Lammaffaa isaan gadhiise moo? Suma gadhiistanii. Jira natti fakkaatu. Kanarraa hin qabu. Isa kanarraa malee kanarraa hin qabu. Amma walaloo wayii nama kanuma yaadu. Biqiltuu bira jiraa jedhaaran. Faamilii warri mana isaanii. Barbaaddeera lammaffaa. Guys timingii nu eegaa. Naamboonaa kooti miti. Miti biqiltuu. Isa lammaffaa eeggadda galakkistaniidha. Miti biqiltuu. Naamboonaa taa. Laa isaa miti. Isa bareedduu koo inni jalqabni isa. Lammaffaan isa ka gadhiifte. Wajjalaa qabanii walaleessu guys. Okay. Argeera. Qabaatii walaleessaa. Kanammaa teessanii na ilaalina taaptaappii godhaa guys. Taaptaap godhaa faamilii. Dabilii kanarratti meegaas. Faamilii dabilii kanarratti. Bulteen godha. Galatooma wallahi. Isin uummata jaalalaati bara akka isin jaaladhu beektan. Faamilii dabilii kanarratti sappoorti godha. Guys tiktookiin kun maal kiloosaapinaan jedha. What? Lammaffaan hin jiru. Kiyya Lammaffaan sakka. an kan biraan jedhaate. Ati achi jedhi biqiltuu. Anis kan biraan jedhaa. Kan biraa jettaati. Atis. Kan baganaaf deebitee jedhaa.
Okay. Moni, Woyee. maal sawarta? Ana suspense na godhaa yaadaan badee baran walaloo keessa dhaggeeffachuutti. Okay. Keessa abaaboo shan. Galatoomaa Wayi gaadura. Biiftuun laphee keessa kaadhee siidhaaf jedha abel. Kaamili abaaboo shan. yoo kan jaalalaa sodaatti kabraa jedhe. Kan biraa tole. Kan biraa jedhu Maaliif yaadni kee lamataa garuu qorataanii isti wanna ilalaale self confidence ka jedhamu beektaa hin beektaa ilaalin sodaatiin wanna takka ofitti amanummaadhaan godhi. tole. Amma bar walaloo asitti deemuun barbaadaa jira bar. Yoon kan jaalalaa asitti jedhe uummanni waraabbatteetu bar. Akka waanan biqiltuuf jedhee gooteetti ergisisii galee. Ani ittani mana nama siisa Dr. Biiftuu rakkoon hin jiru gidduu keessanii anatu jira. Waltajjii irra jirraa miti waltajjii anatu sin ajaje. Walaloo jaalalaa otoo hin taane bakka walaloo biraan jedhaan. Walaloo biraa maali? Walaloo biraa uummanni kan gaafate paartituu walaloo sanidha. Isaan alatti immoo yaachurraayyuu bananii ni dhaggeeffatuun. Ha barbaadan jarri lamaan. Paartituu isa wal jalaa qaban immoo. Dubbiin akkanatti cabsanii qiraacii cabsusa jedhan taate. Biqiltuu. Qophiidhaa bikoo. Maal jette? Qophiidha miti walaleessuudhaaf jalaa qabuudhaaf. Biqiltuu ati walalooma dhuunfaatti jedhe amma moonetii isa obboleettii sana barreessitee jedhe. Ani immoo isaasii kan biraa wayin jedha. Walaloo adda addaa jechuun. Mooni. Nani walaloo obboleettii yommuu jedheen yoon barreesse. Isa dheengadda jette sana walaloo hiriyaa. Ani hiriyaa moo? Hiriyaa kam? Qayi nama wayiin fida. Maa inni suspense